jalqabarratti hangafoota duun poolisiin Finfinnee du'aa qananii irratti garee qorannoo hundeessee qorachaa jiraachuu ibse. Lammiileen Itiyoophiyaa 43 Maayinaamaar keessatti uguramanii turan gara biyyaa deebi'an. Naannoo Amaaraatti bulchaa aanaa dabalatee namoonni 3 hidhattootaan ajjeefaman. Yeroon galmee imala hajjii fi umraa dheereffame jechuun dhagahame. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota toora YouTube chaanalii Arbii Miidiyaa Neetworkii. Amma oduu bal'inaa farraaf qabannetti ceenaa. Poolisiin Finfinnee du'aa qananii irratti garee qorannoo hundeessee qorachaa jiraachuu ibse. Poolisiin magaalaa Finfinnee du'aa qananii addunyaa ilaalchisee erga odeeffannoon isaa qaqqabee kaasee garee qorannoo hundeessee qorachaa jiraachuu beeksise. Poolisiin magaalichaa ibsa har'aa baaseen kutaa magaalaa Lammii Kuraa aanaa 3 bakka addaa manneen Sanishaayii jedhamuun fuuldura gamoo Daaseerraa kan jiraattu qananii Bittootteessa 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa halkan keessa naannawaa sa'aatii 10 mana ishee darbii 5ffaa irraa kufuu isii ibsame. Wallaansaaf gara hospitaalaa Yaaneetii osoo geeffamaa jirtu lubbuun ishee darbuu kan eere odeeffannoo akkuma isaa qaqqabeen garee hundeessuun ragaalee teeknikaa fi taaktikaa walitti qabu ibseera. Poolisiin yeroo qananiin gamoo irraa kuftee sanatti mana keessa kan ture abbaa warraa ishee Andu'aalam Gosaa to'annoo jala oolchee qorachaa akka jiru ibseera. Oduu biraan immoo lammiileen Itiyoophiyaa 43 Maayinaamaar keessatti uguramanii turan gara biyyaa deebi'an. Lammiileen Itiyoophiyaa dabalata Maayinaamaar keessatti haala rakkisaa keessa turan 43 gara biyyaa deebi'uu ministeerri dhimma alaa Itiyoophiyaa beeksise. Hanga ammaatti lammiileen 75 biyyatti deebi'aniiru. Imbaasiin Itiyoophiyaa Hinditti argamu tattaaffii taasisaa tureen lammiileen kunneen nagaan gara biyyaa akka deebi'an ta'uu ibseera. Haaluma wal fakkaatuun imbaasiin Itiyoophiyaa Jaappaanitti argamus lammiilee Itiyoophiyaa Maayinaamaaritti haala rakkisaa keessa jiran Taayilaanditti ceesisuun gara biyyaa akka deebi'aniif hojjechaa jiraachuu himeera. Lammiileen Itiyoophiyaa 133 ji'oota hedduuf Maayinaamaar keessatti erga uguramanii booda gara Taayilaandii ce'anii keessa guyyoota lama dura lammiileen 32 gara biyyaa kan deebi'an yoo ta'u kunis lammiilee hanga ammaa biyyatti deebi'an 75 taasiseera. Naannoo Amaaraatti bulchaa aanaa dabalatee namoonni 3 hidhattootaan ajjeefaman. Naannoo Amaaraa godina Walloo Kibbaa aanaa warra Baabbootti kaleessa Bittootteessa 11 2025 bulchaa aanaa warra Baabboo obbo Faanta'uu Kabbadaa dabalatee namoonni 3 hidhattootaan ajjeefamuu bulchiinsi aanichaa beeksise. Bulchaa aanichaa dabalataan hoogganaa kutaa qorannoo yakkaa waajjira poolisii aanaa warra Baabboo Inspektar Zaman Fassahaa fi konkolaachisaa Kabbadaa Indiriisii jedhamu hojiif osoo imalaa jiran haleellaa humnoota hidhattootaatiin ajjeefamuu ibsameera. Oduu xumuraatiin yeroo galmee imala hajjii fi umraa dheereffame jechuun ibsame. Yeroo galmee imala hajjii fi umraa 1446 hanga Bittootteessa 20 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti dheereffamuu manni maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itiyoophiyaa beeksise. Galmeen dheerate kunis kaleessa irraa eegalee hanga Bittootteessa 20 2017 akka raawwatamu ibsameera. Gaafii hawaasni musliimaa kaasan yeroon duraan kenname ga'aa waan hin taaneef kan dheereffame ta'uunis ibsameera. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota YouTube chaanalii Arbii Miidiyaa Neetworkiin oduuf odeeffannoo narraaf qabanne kanuma hanga kan birootiin walitti deebinutti nagaatti warri gara Arbii Miidiyaa Neetworkii YouTube chaanalii fi sooshaal miidiyaa Facebook taaktokaan hordoftan wala'uu sabiskiraab laayik sheer gochuudhaan maatii keenya ta'uu nuuf mirkaneessa.